Tole akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube chaanelii Generation Success nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif abaayyetu jechaa. Egaa akkuma yeroo darbe koorsiiwwan keessumaa kanneen akka General Fiiziksii barattoota remediyaalii fi akkasumas Maatimaatiksii barattoota Freshmaaniidhaaf gama YouTube chaanelii Generation Successiin waliin ilaalaa turre. Har'a immoo egaa koorsii haaraa koorsii Maatimaatikaal Fiiziksii jedhamu waliin ilaalla jechuudha. Egaa maarree isinis namoonni toora YouTube channel Generation Successiidhaaf haaraa taatan toora YouTube channel kiyyaa subscribe gochuudhaan akkasumas immoo hiriyoota keessan akka isaan irraa barataniifis namoota bira ga'uu qaba jettanii yaaddaniif toora miidiyaa hawaasaa keessan irratti share gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Kallattumaan gara barnoota keenya kutaarraa waliin qabannetti dabarra. Akkuma jalqaba irratti kaasee egaa koorsiin guyyaa irraa waliin ilaallu Maatimaatikaal Fiiziksii 1 jechuudha. Koodiinsaa Fiiziksii 301 jechuudha. Isa kana waliin ilaalla jechuudha. Koorsiin kun egaa barattoota injiinariif, barattoota fiiziksiif, barattoota maatimaatiksiif akkasumas namoota jeneraalii waa'ee fiiziksii fi maatimaatiksii irratti hubannoo qabaachuu fedhaniif hedduu gargaara jechuudha. Kallattumaan egaa barnoonni waliin ilaallu har'aa Mathematical Physics chapter 1 party 1 isa waliin ilaalla jechuudha. Kun immoo party jalqabaa waliin ilaalla jechuudha. Chapter 1 introduction to vectors jedha. Azalatti gaa kan waliin ilaallu waa'ee vectorootaati. Waa'ee vectorootaati. Otoo gara vectoriitti seenuun dura Mathematical Physics jechuun waan addaa miti. Mathematical Physicsiin mathematiksii fayyadamnee akkamitti pireebileemota fiiziksii keessa jiran solve gochuu akka dandeenyu nu barsiisa. Mathematical Physicsiin hariiroo maatiksii fi fiiziksii walitti hidhuudha karaa biraa. Maatimaatiksii fayyadamnee akkamitti pireebileemota fiiziksii keessa jiran furuu akka dandeenyu koorsiin nu barsiisu Mathematical Physics jedhama. Mathematical Physics jedhama. Chapter 1 Introduction to Vectors jedha. 1.1 Vectors jedha. 1.1 kan nu agarsiisu akkuma asirraa argaa jirtan Vector and Scalar Quantities jedha. Akkuma beeknu egaa vector physical quantity bakka lamatti qoodama yookaan wantoonni uumamaan jiran kun bakka lamatti qoodamu kaal-qabeeyyii fi kaal-dhabeeyyii jedhamanii. Vectors are the physical quantities defined with both magnitude and direction. Vectoroonni physical quantity ta'anii warra kallattii fi hammaan ibsaman jechuudha. Fakkeenya acceleration, velocity jechuun saffisa, displacement, momentum isaan kun hundumtuu fakkeenyota kaal-qabeeyyotaati warra kallattii fi hammaan ibsamanidha. Inni kan biraa scalarsii. Scalarsii are the physical quantities defined only with magnitude. Scalarsii warra jedhan immoo kan kaal-dhabeeyyii warra jedhaman immoo warra kallattii hin qabne hamma qofaadhaan kan ibsinu yookaan immoo hamma waan sanaa safarree ammaawuntii qofaan kan keenya direction kan nu barbaachifne jechuudha. Fakkeenyaaf speedii, distaansii, energy, powerii isaan kun hundumti isaaniiyyuu kaal-dhabeeyyiidha. Kallattii hin qabanii jechuudha. Inni kan biraan vector algebraa. Vector algebraa yookaan immoo vectoroota kana akkaataa kamiin walitti hidhuu dandeenya, akkaataa kamiin walirraa hir'isuu dandeenya, akkaataa kamiin baay'isuu dandeenya isaawwan jedhan ilaalla jechuudha. Qoyyaboota herreegaa irratti apply gochuu jechuudha karaa biraa. Kanaaf isa jalqabaa vector addition and subtraction isa ilaalla. The sum of two or more vectors is called resultant vector or R. Ida'amni vectoroota lamaa fi sanii olii resultant vectorii jedhama. Resultant vectorii yookaan most of the time fiiziksii keessatti R kaapitaaliidhaan bakka bu'a. The subtraction is the addition of negative of the vector. Subtraction jechuun asitti gama vectorii keessa waan jirruuf direction irratti xiyyeeffanna. Kanaaf vectorii tokko isa kan biraa irratti ida'uu jechuun negatiiva isa kan biraa irraa hir'isuu jechuun negatiiva vectorii isa lammaffaa vectorii isa jalqabaa irratti ida'uu jechuudha yookaan immoo directioniin isaa faallaa kan ta'e opposite directionii vectorii sana irratti ida'uu jechuudha. Fakkeenya let R in A minus B kana jechuun karaa biraa akkamitti ibsuu dandeenya? Resultant vectoriin A minus B jechuun A vectorii B nis vectorii yoo ta'an A minus B karaa biraa A plus negative of B. Negatiiviin gaasitti kan ishiin agarsiistu directioniin B directionii Atiin opposite ta'uusaa agarsiisa. Vector addition is not simple algebraic addition of numbers which handled with normal rules of arithmetic. Asitti kan inni dhugaa
Veektaroota walitti hidhuu yookaan walirraa hir'isuun salphaa miti. Akkuma noormaalii lakkoofsota jennee artimeetikii walitti hidhaan yookaan walirraa hir'isu akkaataa sanii miti. Maaliif kalqabeeyyiidha waan ta'aniif kallattiin isaanii xiyyeeffannoo keessa galuu qaba. Saniifuu veektarii gaafa walitti hidhaan yookaan gaafa walirraa hir'ifnu atteenshiiniitti kennuu nu barbaachisa jechuudha. The laws of vector addition must obey the following rules. The resultant of two vectors having the same direction is algebraic sum of the two vectors with the same direction as both. Veektaroota walitti hidhuun seerota armaan gadii hordofuu qaba jedha. Inni jalqaban resultant vector of two vectors having the same direction is algebraic sum of the two vectors with the same direction as both. Veektaroota lama warreen kallattii wal fakkaataa qaban gaafa walitti hidhaanu gaa resultiin isaanis kallattiin isaa kallattuma veektaroota lamaanii qabaata jechuudha. Kun direction isaa directionima veektaroota kan lamaanii qabaata jechuudha. Example 1 yoo ilaaltan n 8 meter east jedha, b 6 meter east jedha, then r a plus b 14 meter east ta'a jechuudha. Maaliif direction isaanii the same direction waan ta'aniif. Seerri lammaffaan the resultant of two vectors having opposite direction has magnitude equal to the difference of magnitudes of the two vectors, and the resultant has the same direction as the larger vector jedha. Inni kun immoo veektaroota kallattii garaagaraa qaban lama yoo walitti hidhaane magnituudiin isaa differeensii magnituudii veektaroota lamaanii ta'ee directionii resultantiin isaa immoo directionii veektaroota lamaan keessaa isarra guddaa ta'ee ta'a jechuudha. Fakkeenya take the above example and subtract b from a yoo ta'e example inni abbaavii jechuun isa kunoo n 8 meter east and b 6 meter east dha. b from a jechuun a plus of minus b ta'a, kanaaf 2 meter east ta'a jechuudha. 2 meter east. Generally for any arbitrary vectors a and b given as a1 in the I direction plus a2 in the j direction plus a3 in the k direction and b1 kallattii I irratti, b2 kallattii j, b3 kallattii k tiin then find jedha. 1 a plus b jechuun a1 plus b1 in the I direction plus a2 plus b2 in the j direction plus a3 plus b3 in the k direction. Kanaaf yeroo walitti hidhaanu gaa kallattiin isaa murteessaadha jechuudha. I j irratti hidhamuu hin dandeenyu. Amma fakkeenyaaf a1 plus b2 jechuu hin dandeenyu. Maaliif a1 in komponentiin isaa in the direction of I dha, b2 in the direction of j dha. Kanaaf I fi j wal irratti hidhuu waan hin dandeenyeef I qofa irratti hidhaana jechuudha. Hir'isuunis akkasuma sana. A minus b yoo ilaaltan a1 minus b1 in the I direction plus a2 minus b2 in the j direction plus a3 minus b3 in the k direction. B plus A mallattoo gaaffii asirratti kaa'ee kan inni ibseef B plus N immoo A plus B faana wal qixxeedhuma ta'a jechuudha. Qixxuma ta'a. So kun propertii veektarii keessaa inni tokko kommutaatiivii jechuu dandeessu jechuudha. Asumatti kommutaatiivii ta'uusaa proof gochuu dandeenya. A plus B qixxeeta B plus A. But A minus B difference from B minus A. B minus A akkam ta'a? B1 minus A1 in the I plus B2 minus A2 in the J plus B3 minus A3 in the K direction ta'a jechuudha. Kanaafuu A minus B is different from B minus A. Minus dhaan kommutaatiivii miti jechuudha. Example lammaffaa immoo ilaaltan given n 2i plus 7j minus k, b I minus 3j plus 8k and c minus 9i plus 4j plus 10k. Then find A plus B. B jalqaba irratti A minus B then A minus B erga veektarii tokkotti deebisnee booda veektarii C irratti dawoo jechuudha. Carra kan jiru immoo A minus B minus C. Jalqaba B minus C barbaannee gara veektarii tokkotti deebisnee sanaa booda minus A goonaa jechuudha. Inni kun egaa solushiniin isaa A plus B 3i plus 4j plus 7k check gochuu qabdu. Kanaaf B A minus B plus C minus 8i plus 14j plus k ta'a jechuudha. Inni kun gaa example kun akkamittiin hojjetama? Akka kun formula iddoo kana jirtu A plus B A1 plus B1 I jechuun koefficientii I lamaa walitti hidhuu jechuudha. Kanaaf kun baay'ee ulfaataa miti. Asitti introduction akkuma jedhu seensisaa asirratti seensuma isaa ilaaluudhaaf malee wanni ulfaataan hin jiru. Inni kabira vector multiplication. There are three ways of multiplying vectors. Vectoroota karaa sadiin baay'isuu dandeenya.
Inni tokkoffaan scalar multiplication. Scalar multiplication is a method of multiplying a scalar by a vector and the result is a vector. Scalar multiplication kun vectorii tokko scalariidhaan baay'ifnee resultii nuti argannus vectorii nuuf kenna jechuudha. Fakkeenya for A is any arbitrary vector and C is any scalar. N vectorii kamiyyuu ta'e C immoo scalarii yookaan real numberii kamiyyuu ta'e yoo ta'e then C times A the same as the bracket CA. CA kana jechuun C kophaatti bracket nu basti baastanii baay'isu vectorii A yookaan immoo C componentii A hunda ishirra yoo rabsitanis wal fakkaataa ta'e deebiin argannu tokkuma jechuudha. Fakkeenya example waan kana ilaala. Let A is A1 in the I plus A2 in the Y plus A3 in the K. Now C times A means C times A1 in the I plus A2 Y in the Y direction plus A3 in the K direction. Yookaan immoo C kana componentii hunduma ishirra rabsitan C A1 in the I plus C A2 in the Y plus C3 C A3 in the K direction ta'a jechuudha. Example 2 real number idhaan ammoo yoo ilaalle inni sun general example idha. Example 2 kun immoo particular example or specific example ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Kanaaf given n 3i minus 4j plus k then find 3 times a. Amma gaa 3 kun bakka c nuuf buuti jechuudha. 3 scalar idha, m vector idha. So 3 times m maal ta'a? 9i minus 12j plus 3k ta'a jechuudha. So kanaaf scalarii gaafa vectoriidhaan baay'is resultiin nuti dhumarratti argannu scalar ta'a jechuudha. Inni lammaffaan dot product or scalar product is the product of two or more vectors in which the result is a scalar. Asitti immoo veektaroota lamaa fi sanaa ol waliin baay'ifnee dhumarratti resultiin nuti argannu scalarii yeroo ta'u yookaan immoo real number yeroo ta'u jechuudha. Scalar dot productiin. Let us given vector m a1 in the I plus a2 in the j plus a3 in the k and b b1 in the I plus b2 in the j plus b3 in the k. Then a dot b. A dot b gaafa barbaannu akkam ta'a? a1 dot b1 times I dot I plus a2 dot b2 times j dot j plus a3 dot b3 times k dot k ta'a jechuudha. Maaliifii asitti gaa kan hubachuudha qabdan asitti ammoo jarreen kun ani salphiseen warra nan zeeroo ta'an qofaa fudha malee warri kaanis afaniiru. I dot j ni jira, koefficientiin I dot k ni jira, koefficientiin j dot I ni jira, koefficientiin j dot k ni jira, koefficientiin k dot I ni jira, koefficientiin k dot j ni jira jechuudha. Isaan kun garuu walumaa galatti maal ta'u? Zeeroo ta'u. Sababni isaa maaliif? Dot product yeroo sun akkamitti ibsinaa? A dot b theta AB cos theta ta'a jechuudha. AB cos theta kanaaf angliin I fi j gidduu jiru immoo 90 degree waan ta'eef because unit vectoroon waliif perpendicular dha. Waliif perpendicular waan ta'aniif angliin gidduu isaanii jiru 90 degree waan ta'uuf cosine 90 degree 0 ta'a jechuudha. 0 waan ta'uuf I dot I j dot j k dot k waanii ta'a. Sababni isaa angliin I fi I gidduu jiru 0 degree waan ta'eef cos of 0 degree tokkodha. Saniifuu warra I dot I j dot j k dot with k qofaatu nan 0 ta'ee nuuf afa jechuudha. Warri kaan vanish waan ta'aniif barreessuun hin barbaachisu. Example 1 yoo ilaaltan given n I minus 4j plus 2k and b 3i plus j minus k find a dot b jedha. Thus a dot b minus 3 ta'a. Kana yoo check gootan example masamma arma walitti ilaalle a1 dot b1 a1 in keenya gaasitti a dhaaf 1 dha, a tun minus 4 dha, a3 2 dha. B irratti b1 3, b tun 1, b3 minus 1 ta'a jechuudha. Kanaaf jarreen kana waliin baasitanii yoo walitti daatan dhumarratti minus 3 argattu jechuudha. Sirriitti yoo hordoftanii. Inni sadaffaan cross or vector product dha. Cross product is the product of two or more vectors in which the result is vector jedha. Lammaffaarratti maal jennee dot productiin adeemsa nuti itti veektaroota lamaa fi sanaa ol waliin baay'ifnee dhumarratti resultii real numberii argannudha jennee vector product yookaan immoo cross productiin immoo adeemsa nuti itti veektaroota lamaa fi sanaa ol waliin baay'ifnee dhumarratti veektarii argannu jechuudha. To find the cross product of vectors A and B given above, we use the determinant formula which is given by jedha. Example armaan olitti nuuf kenname. N A1 in the I plus A2 in the J plus A3 in the K fi B immoo B1 in the I plus B2 in the J plus B3 in the K jedhamtu. Kanaaf cross product isa barbaanne determinant formula fayyadamnee jechuudha. A cross B theta
Determinaantii jechuun foormii kanatti barreessina. Foormii asirraa mul'achaa jiru kana 3x3 maatirisiitti barreessineetu IJK jennee san jalatti I jalatti A1 B1 koefficientii A fi B J jalatti A2 B2 A3 B3 K jalatti sanaa booda I kompoonentii yeroo barbaadnu gaa J fi K tu waliin kiroosii ta'a jechuudha. Because J cross K give us I. A2 minus A2 B3 minus A3 B2 in the I direction minus J immoo yeroo barbaadnu I cross K ta'a jechuudha. I cross K. A1 B3 minus A3 B1 plus dhumarratti K yeroo barbaadnu I cross J waan ta'uuf A1 B2 minus A2 B3 akkas ta'a jechuudha. So now we find the cross product of A and B given in example 1 above. Inni kun immoo numerically isa armaan olitti kenname jechuudha. Numerical value inni kun generalidha. Inni A1, A2, A3, B3 minaamin jedhee barreeffame kun general formulaadha. Inni kun immoo specific example yookaan particular example fudhannee yoo ilaalle egaa A cross B dhumarratti 2I plus 7J plus 1 3 K ta'a jechuudha. Kanaaf A cross B dhumarratti maal nu agarsiisa? Vectoriidha. New vector, vectorii haaraa arganne jechuudha. A fi B irraa adda kan ta'e. A fi B irraa vectorii adda ta'e, vectorii haaraa arganne jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti mathematical physics 1 chapter 1 part 1 insa bifuma kanaan gabaabsinee yoo goolamne paartii itti aanu yookaan immoo paartii lammaffaa keessatti vector operator ilaalla. Divergency, curly, gradient warra jedhaman isaan akkasii ilaalla jechuudha. Egaa barnoota keenya har'aa asuma irratti goolamne irraa maarreegaadhuma irratti kanan isin yaadachiisu namoonni toora YouTube channel Generation Successiif haaraa taatan yookaan yeroo jalqabaatiif gama toora YouTube channel kanarraa afaan keessan afaan Oromootiin barachuudhaaf warri gara YouTube channel kanaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumas immoo laayikii hiriyoota keessaniifis share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Anga paartii itti aanuun walitti deebinutti nagaa ta'a, nagaan tura.